Hashama harka fuunee akkami nagaa jirtu hordoftoota Caffee Akaadaamii nageenya keenya bakka maratti isin akka qaboochaa jaalatamtootaa fi hordoftoota chaanaala keenya chaanaala Caffee Akaadaamii kun viidiyoo barattoota fireeshmaanii yookaan barattoota waggaa tokkoffaa barataniif kan hojjetamaa ture kun har'a geenyee jirra. Akkasuma yeroo darbe keessatti viidiyoo fireeshmaanii chaaptar 4 eegallee turre. Har'a gaafoo paartii lammaffaadhaa walitti deebinee jirra. Akkuma beekamu asirratti gaafiilee garaagaraa waan sila barattoota waggaa tokkoffaati yookaan namoota biizinasa eegaluuf barbaachisan hundaa asirratti ni hojjenna. Barnoonni giloobaalii chaanaala kanarratti amma dura hojjetamee jira. Barnoonni kabiraallee ni hojjetama. Sirriitti sabiskiraayib godhaa namoonni miidiyaa keenyaaf haaraa taatanii akkasumas laayik godhaa. Sabiskiraayib erga godhan booda mallattoo bilbilaa san tuqaadhaa. All irra kaadhaa. All notification. All haa jiru. Mallattoo bilbilaa sana guutuu hidhee all haa jiru san irra keessa achi booda wanni chaanaala Caffee Akaadaamii irra gadhiifamu hundinuu sibila ni gahaa jechuudha. Kallattumaan mata duree keenya kan har'aan tanaatti sochoona jechuudha. Mata dureen keenya kan har'aan tanaa maal jedha? Major stage in new product development jedha. Major stage bakka gurguddoo jedha. Major stage jechuun major jechuun maal jechuudha? Waan gurguddoo sadarkaa guddoo new product development oomisha tokko yookaan waan haaraa oomishuu barbaade tokko itti guddistu yookaan itti dagaagamsitu itti sadarkaa guddoo irra geessitu ilaalla. Seeltee mata dureen keenya kan har'aan tanaa guddaan kana. Garuu kana dura mata duree kana dura waan tokko takkaa jira kan silaa laaluun namarraa barbaachisu yookaan sirrii nama fayyaddu wanni san maali? Fana laal tarraa olee tana laal maal jetti? Why do so many new product fail jedha. Maaliifi irra hedduun waan haaraa yookaan biizinasa haaraa tokko hogguu eegalte maaliif karaa kufaa? Namni tokko biizinasa haaraa yookaan waan haaraa tokko yeroo inni fi oomishee gabaaf dhiyeessa jedhu maaliif osoo gabaaf hin dhiyeessin karatti duraa haftii? Maaliif gabaarra duraa ooluu dadhabdee oomishni haaraan tokko nam tokko dura yookaan akka waliigalaatti jechuudha. There are several reasons jedha. Sababa hedduu jira jedha. Sababootaan hedduu jira kan oomishni haaraa tokko ati gabaaf dhiyeessattee osoo gabaaf hin dhiyaatin yookaan bakka ati silaa yaadda siin gahin karaa si duraa hafee atilleen kasaartee jibbitee haftu jechuudha. Akkasii maal jechuudha? Namni tokko oomisha haaraa tokko gabaaf dhiyeessa jedhee osoo hin dhiyeessin yookaan osoo dhiyeessee osoo irraa milkaa'in kasaaree maaliif karatti hafaa? Sababa maal godheef namichi kun akkana tahaa waan jiru jechuudha. Tokkoffaa overestimation of the market size. Waan haaraa oomishee inni waan haaraa ogguu oomishe overestimation jechuun akka malee tilmaamuu of market size magaalaa tana akkan taanetti tilmaamuu. Seeltee kanuma maamilli kee hin jirre magaalattii keessa maamilli kee ni jiraa nama hedduudhaa jettee waan hedduu oomishuu. Seeltee yookaan waan gabaan hin feene oomishuu takka yookiin waan gabaan feetu ol oomishuu. Overestimation jechuun tilmaamaa ol oomishuu of market size waan hamma magaalaan feetu sanii ol oomishuu. Kunis kana oomishte ni kasaarte jechuudha. Hamma magaalaan feetu bichaa oomishuu qabda. Seeltee kana lammaffaa poor product design. Poor product design jechuun wanni itti oomisha keessaniin ashagdu yookaan akka miiqaatti akka waraqataatti cuftee namaa kennitu gabbuu haa ta'u wanni itti waan sana hin ashagdu waan gartee maamila kee hin hawwanne. Fakkeenyaaf warshaa simintoo tokko simintoo yoo oomishite simintoo oomishtee madaabaraan ati simintoo san keessa keessu madaabaraa fokkotaa madaabaraa maamila kee hin hammanne yoo ta'e kunis oomishni keessan akka galmaan geenye duraa godha jechuudha. Sadaffaa incorrectly
position in the market. Magaalaa keessa bakka malee taa'u, bakka magaalaan hin jirre taa'u. Sigalte bakka magaalaan hin jirre teessee eenyu waa gurgurta? Eenyu dhufee sirraa bita? Magaalaa xarfa teessee bakka maamila keetti sin gara teessee price to high. Ammallee gatii akka malee ol kaasu. Gatii akka malee yoo ol kaaste namni si cinaa waan akka keetii gurguru gatii gabbuuseeti maamila keessirraa deeffata. Kanaafuu gatii gabbuusuu qabda jechuudha. Or advertised poorly. Oomisha keessan yeroo beeksiftu qacarroo beeksisuu qabda. Xiqqeessitee beeksisuu hin qabdu. Or high cost of product development. Advertised poorly. Oomisha keessan qacarroo beeksisuu qabda. Akka namni waan san beekee sirraa bitu. Abraa high cost of product development. Yeroo jalqaba waan haaree oomishtu sani waciin ati waan haaree itti oomishtu san ol ka'uu hin qabu hedduu. Sigalte hanga magaalaa keessa seentutti wacii oomisha waan haaree irra baaftu san gabbuusuu qabda. Yoo waciin keessatti ol ka'e waan oomisha haaree gabaaf dhiyeessuu deemtu san osoo gabaaf hin dhiyeessin karatti kasaartee kartaaf ta'a jechuudha. Abraa competitors fight back harder than expected. Competitors yoo jennu wanni dorgomaan kee namichi waan akka keetii oomishu fight back if duuba si deebisuudha. Harder than expected. Hamma hin yaadamne alatti if duuba si deebisuu akkam si godha? Waan ati oomishtu sana oomisheeti 4.4 major stage in new product development. Kan kun gahan mareefu jalqaba seensa viidiyoo sana irratti himuudhaaf yaallasanii maal jaa sadarkaa gurguddoo oomisha haaree itti dagaagsan yookaan itti guddisanii bakka silaa oomishni milkaa'aan ga'uusan itti geessisanii jechuudha. New product oomisha haaree development jechuun guddisuu. Akkamitti oomishni haareen jalqaba irraa keessa sadarkaa guddoo itti gahaa. Sigalte kana isteeppii gurguddoo biizinasii tokko eegala irraa keessa sadarkaa if danda'uu guddoo irratti ga'u waan hanga kana jechuudha. Tokkoffaa idea generation yaada burqisiista yaada biizinasii saniif ta'u. Lammaffaa idea screening yaada burqisan keessaa yaada filatamaa keessaa fudhattaa jechuudha. Idea screening jechuun yaada filatamaa fudhachuu jechuudha. Eega fudhattee boodoo yaada san concept development and testing. Concept development jechuun yaada fudhattee sanii ni guddista. Sigaltee karaa gartee waan san akka yaadaa fudhattee karaa akka nama hojiitti hiikuu goota. And testing ammallee yaada san testi goota ni ilaalta. Kan goote waan silaa oomishuu deemsan takkiidhaan kaaftee fa'aa magaalaa dhiyeessita. Concept testing jechuudha. Kattaanu marketing strategy. Tarsiimoo eega oomisha keessan magaalaa keessa agarsiiftee booda tarsiimoo magaalaa baafattaa. Kattaanu achi booda eega tarsiimoo magaalaa baafattee business analyze. Business keessan gamagamta. Kattaanu product development oomisha keessan ni eegaltaa ni guddiftaa. Erga oomisha keessan oomishte test marketing magaalaa alta deemtee magaalaa geessitee ilaalta. Dhumarraa commercialization waan hanqa kana eega gootee magaalaa geessitee ilaaltee booda karaa maallaqa irraa harkachuu deemta. Commercialization jechuun waan hanqa kana waan amma hanga dubbanne kana tokko tokkoon akka amma gubbaarra deemnee osoo hin ta'in tokko tokkoon addaan baasnee akka sirri namaa galutti tokko tokkoon ibsuudhaaf deemnaa jechuudha. Waan amma waan hanga jenna kana sirriitti addaan baasnee himuudhaaf. Kana mata dureen isaa guddaan maal jedha tokkoffaan new product development process jedha. Adeemsa oomisha tokko haaree itti guddisan. Namni tokko biizinasa eegalee biizinasa san sadarkaa gahaarra ittiin gahu maal jennaan new product development process jennaan. Adeemsa oomisha haaree eegaltee gabaaf dhiyeessuu irratti geessu new product development process jennaan. Adeemsa haaree falakkoon hanga meeqaa jira takka
lama sadii afur shan ja'a torba saddeet hanga saddeeti jira. Saddeetan kana keessa dabreeti oomishni tokko bakka silaa isarraa barbaachisu bakka bareedduu bakka biizinasa saniif ga'u irra ga'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf wanni fudhu warshaa simintoo. Warshaan simintoo namichi tokko ka'eeti warshaa simintootiin dhaabaa jira. Warshaa simintoo kana eessa dhaaba? Bakka dhagaan jiru. Bakka dhagaan jiru dhaabuu qaba. Kanaafuu yookiin kan maal jira inni akkana jedhee lafaa kaa'a. Dura maal godhuu qaba? Yaada bakka garagaraatiif funaannachuu qaba. Warshuma kanaa eessatti akka dhaabu. Galtee maamila kam akka gurguratu. Yookiin kan hojii warshaa kana fa'aa dhiisee yoo yaada bakka garagaraatiif fudhate hojiin biraa banaa bakka bareedduun akka jirtu fa'aa namarraa argata. Yookaan hojii banaa bakka gartee botaa bareedduu itti hojjetan argachuu danda'a. Yaadni kun hundinuu eessarraa argama? Aayidaa jenereeshin jennaan. Yaada burqisiisuu, yaada biizinasa haaree hojjechuudhaaf burqisiifamu aayidaa jenereeshin jennaan. Yaada burqisiisuu. Akkana jechuun maal jechuudha? Systematic research. Systematic search. Tooftaa barbaaduuti. For new product ideas. Tooftaa yaada waan haaree oomishuudhaaf barbaadu. Waan haaree oomishuudhaaf tooftaa ati odeeffannoo itti barbaaddu. Si galtee? Biyya tana keessatti maal yoon oomisheen milkaawaa maal yoon firaa dhiiseen biizinasa hojii deemuu danda'a. Dura nama gaafatta. Galtee odeeffannoo garagaraa funaanta. Caalumatteessuma waan uummanni hin feene yookaan waan namni hin feene yookaan waan biyya sanii hojii walitti hin deemne hin oomishtu. Kanaaf jecha yaada burqisiisuun dirqamaa jechuudha jalqaba irratti. Yaadni kun eessa irraa burqa? Tokko internal idea source yaada keessaati. Yaadni keessaa kan maaliifaadha? Yaada akkaataa hooggansa biizinasa sanii, akkaataa hojjettoota biizinasa san keessa hojjetanii, akkaataa biizinasni san hojjetaa isaa itti qacaratu, hojjettoota achi keessa dalagan, maanaajara achi keessa hoogganuu, waa'ee kanaati. Oomishni san akkamitti keessatti oomishamaa? Waa'ee kaampaanii keessaati jechuudha. Katti aanu madda odeeffannoo kan biraa external idea source. Madda odeeffannoo alaa. Madda odeeffannoo alaa biizinasa keetiif harkattu tokko kastamariidha. Maamila keeti. Dura yaada waan inni oomishuu deemu kana maamilummaan ani itti oomishuu ni jiraayii. Dura qaama alaatirraa odeeffannoo argachuu qabda. Caalumattee oomishtee maamila sirraa bituu yoo hin qabaanne rakkoodha jechuudha. Oomishni san galma ga'uu hin danda'u. Kanaafuu qaama alaarraa maamilli waan itti oomishteen sirraa bitu jiraachuu qaba. Kana jiraachuudhaaf odeeffannoo alaa fudhachuu si feesisaa jechuudha. Kanaafuu odeeffannoon qaama alaarraa dirqama. Katti aanu koompitaatarsi. Koompitaatarsi jechuun dorgomaa kee. Nama waan akka keetii oomishu san addaan baafachuu. Akkamitti inni maamila isaatiif waa oomisha. Akkuma reeffanne egaa warshaa simintoo oomishuu yoo fudhanne tokko maamila isaa addaan baafata. Nama gaafatee odeeffannoo bakka garagaraarraa. Katti aanu koompitaatarsi. Warshaa biraa kan akka isaa kan wanni oomishu simintoo oomishu ofirraa addaan baasa. Si galtee? Dorgomaan kee waan jiruuf atillee akka isaatti hojjetee yoo dhiyeessite malee sirraan fudhatan. Si galtee? Kanaafuu dorgomaa kee nama biizinasa akka keetii kan waan akka ati oomishtuu oomishee maamila keetiif dhiyeessu addaan baasuu qabda. Yookaan kan inni tolchee dhiyeessa. Dorgomaan kee kan waan akka keetii oomishu. Ati immoo akkuma biizinasaaf haaree waan ta'eef akkuma taanee dhiyeessita. Yoo dorgomaa kee amala dorgomaa keetii yoo sirriitti hin beekne oomishni keessan karatti hafuu danda'a jechuudha. Kan biraa distribuuters warroota oomisha keessan sirraa deemanii raabsan addaan beekuu qabda. Si galtee? Yoo warra oomisha keessan sirraa fuudhee deemee raabsu yoo sirriitti hin hoogganne yoo hin beekne
biizinasa keessan beekuu dandeessu jechuudha. Akkanatti maal jechuudha namichi tokko akkuma reefu jenne egaa warshaa simintoo irraa makiinaa fe'atee makiinaa warshaa simintoo fe'anii fi bakka biraa geessee yeroo gurguru yaada maamila warshaa kanaa ni argata. Maaliif bakka inni geessee gurguru sanitti simintoo sana namni fedhe moo hin feene galtee namni fedhe moo hin feene eenyurraa argata odeeffannoo kana distribuuters warroota oomisha keessa raabsan achirraa odeeffannoo argata. Odeeffannoo sanarra dhaabbatee warshicha waa oomishuu danda'a jechuudha. Odeeffannoo namoota oomisha keessa raabsanirraa argachuun odeeffannoo alaa jedhama. Kabiraa suppliers namoota waa sii dhiyeessan oomisha garagaraa sii dhiyeessan isaanis amala wanni beekan amala waan ati oomishtuu kana si galtee suppliers maali dhiyeessitoota waan ati oomishtuu kana waan gartee akkati waa oomishtuuf waan garagaraa sii dhiyeessan maal godhuu qabda beekuu qabda isaanirraa odeeffannoon ni fuudhama jechuudha. Kana waan akka kanaa jechuun inni kun maali bakka yaanni biizinasaatiif ta'u yaanni oomisha haaree oomishuudhaa itti funaanamu qaamota hanga kanarraayi. Internal idea source odeeffannoo keessaa external idea source odeeffannoo alaa maamila keetirraa dorgomaa keetirraa waan nama warshaa waan akka keetii oomishu yookaan nama waan akka keetii dalagu distributors namootaan oomisha keessa raabsan suppliers namootaan akkati waa oomishtuuf dhiyeessii garagaraa sii dhiyeessan akkasumas kaayita mootummaarraa miidiyaarraa hiriyaa keetirraa miidiyaa garagaraarraa odeeffannoo biizinasa keetii argachuu dandeessa hanga kana bichaa miti jechuudha. Sigaltee waliigalatti qacarrootti bakka namni odeeffannoo biizinasa irraa argatu beekuu qabdanii jechuudha. Eegan kana beektee eega yaanni akkana dila kun sii dhufe maal dabarta stage 2 idea screening yaada filachuu yaada hedduu si dhufami yaada hedduu keessaa yaada tokko keessaa yaada filatamaa fudhachuu sadarkaa lammaffaarratti tokkoffaarra yaada hedduu si burqisiifamee jira yookaan yaada hedduu argatte lammaffaarra yaada argatte kana keessaa filachuu karra wayyaa idea screening akkana jechuudha. Is a process adeemsa je to spot good yaada filatamaa fudhachuu and promising ideas ammallee yaada magaalaadhaaf waan kana niin godhaa jettee waadaa galtan waan san dhiyeessuu and drop poor ones yaada filatamaa hin ta'e yaada magaalaa wajjin deemne dhiisuufirra. Product development cost is greatly in later stages. Product development jechuun jira oomisha keessan dagaagsu cost rise waciin oomisha keessan itti guddistu sitti ol kaa'aa greatly sirriitti sitti ol kaa'aa in later stage sadarkaa irraa dhumaa irratti yeroo ati oomisha keessan niin oomishettu waciin ati sirri baastu sirriitti ol kaa'aa kana jechuudha. Waciin ati yeroo sadarkaa irraa dhumaa irratti waciin ati oomisha keetirra baastu ni guddata jechuudha. Asirri jaalta kanaafuu je sa kaampaanichi want is to go ahead itti fufuu qabaa je only with the product ideas yaaduma oomisha akkuma yaadaa qabatee itti fufuu qabaa yaaduma oomisha sana keessaa qabatee hojii sana itti fufuu qabaa. Yaadni kun zaatu will turn kan deebuu malu into profitable product yaada oomishaa ta'ee kan booda karaa oomishaatti deebuu danda'u kana yaaduma kana itti fufuu qabaa yeroo yaada filatu kana jechuudha. Galtee yaada hedduu keessaa yaada filatamaa kan biizinasa hojii deemu filachuu jechuun maal jechuudha idea screening jedhama. Isin wanni guddaan asirra hubattan kanuma jechuudha. Ideas are evaluated against criteria. Amma yaadni filatame kun
evaluate ni gamagama ya against criteria ulaagaa jirtu irratti qacarroo gamaggamuu qaba addaan baafamuu qaba jechuudha. Gamagama jechuun wanta ni taate moo hin taatu jedhanii gargar baasuu jechuudha. Kana market size maal yaadni ati biizinasa keessatti gamagamtu hanfaadha. Yaadni ati gaammasii gamagamtu market size hamma magaalaa yaadni filatamaan kun aayidaa iskiriiniin geennee yaada filatamaa dhennee kan nuti yaada hedduu keessaa fudhanne kun hamma magaalaa wajjin ni deema jennee gamagamuu takka. Ammas product price gatii waan oomishisanii yaadni filatamaan yaada hedduu keessaa akka aayidaa iskiriiniin geennee fudhanne kun product price gatii waan nuti oomishuu deemnu san wajjin ni deemaayii jennee addaan baasuu gatii waan nuti oomishuu deemnu kana wajjin. Kabiraa development time and cost ammallee yaadni aayidaa iskiriiniing haa yaada filatamaa jennee kan nuti yaada filatamaa biizinasa keenya nu guddisuu yaada kanaan waan kana yoon eegale galmaaniin gahaa jettee yaadni ati fudhatte kuni yeroo fi wacii biizinasa sanii wajjin ka deemu ta'uu qaba. Daldee kan yeroo isaan eeggane ta'uu hin qabu. Wacii biizinasa sanii wajjin deemuu qaba. Biraa manufacturing cost ammallee gatii wanni wacii yeroo oomishtuu daldee manufacturing cost jechuun wacii ati gaafa oomisha san oomishtuu itti baastu wajjin aayidaa iskiriiniingiin deemuu qaba. Yookaan yaadni filatamaan ati yaada hedduu keessaa filatte san wacii ati gaafa oomishtuu sanillee ilaalcha keessa galchee jiraachuu qaba. Yaadni filatamaan jedhamu waan ammaan kana if keessaa qabaachuu qaba. Kabiraa rate of return ammallee yaadni ati filatamaadha jettee akka aayidaa iskiriiniing jettee fudhatte kun rate of return qabaachuu qaba. Rate of return qabaachuu qaba jennu maal jechuudha? Biizinasa san eegaltee deebistee wanni ati irraa argattu jiraachuu qaba. Sigaltee jiraachuu qaba. Kana jechuun jechuudha aayidaa iskiriiniingiin kanaafuu jiraachuu qaba jechuudha. Wanneen kun wanneen amma raasuu kun maal jedhama? Aayidaa iskiriiniingii jedhama. Yaada filatamaa filachuu jedhama jechuudha. Kana sadaffaan isteejii sirriitti eega yaada filatamaa filattee yaada waa hundaa hojii deemu yaada waan ammaan gaasuun kana hojii deemu filattee erga gamagamtee yaadni hanga kan filattee miti isteepiin itti aantu maali? Isteepii sadaffaa isteejii siriin maali? Concept development and testing yaada akkasi filattee yaadni kun waa hundaa ni taatee dabaasanii akkam goota ni laalta. Akkam gootee laalta. Akkamiin laalta? Concept development and testing jechuun yaada lammaffaa irratti yaada filatamaa filatte biizinasa saniin eegalaa jettee sigaltee rate of return jechuun maal jechuudha? Yaadni filatamaan aayidaa iskiriiniingii jennee deemaa ni jirru kun rate of return waan ati silaa biizinasa kee kana hogguu magaalaaf dhiyeessitee warra argattu deebistee warra argattu wajjin kan walgitu kan hojii deemu ta'uu qabaa jechuudha. Aayidaa iskiriiniingii finna jechuudha. Biraa stage 3 concept development and testing. Concept development jechuun yaada san guddisuu and testing yaada san laaluu amma galaa beekatu sadarkaa yaada irra jirra. Yaada wanni afran meesirratti maal jenne mana juusiidha. Ati mana juusiitti oomishuu barbaadda. Sadarkaa tokkoffaa irratti mana juusii oomishuu barbaadde yookaan calmattis ati biizinasa wayii eegaluu barbaadda jennu. Biizinasa wayii eegaluu barbaaddee
biizinasa eegaluu barbaadde kana yaadni hedduun si burqe yaada hedduu harkatte miidiyaa irraa ta'uu danda'a hiriyaa keetii irraa ta'uu danda'a maamila garaagaraa irraa ta'uu danda'a yaada hedduu harkatte san keessaa yaadni hedduun si akka maddaatti ati yaada hedduu harkatte san keessaa yaada mana juusii dhaabbatuuti si dhufe. Maaliif mana juusii yaadni dhaabbatu mana juusii eegalii biizinasa mana juusii eegalii kajaa'amu yaada hedduu keessaa akka yaada bareedaa ta'e argame. Galtee yaada hedduu si dhufe keessaa mana juusii eegaluu deemtaa mire mana juusii eegaluu deemtu kana amma mana juusii filatte nu sadarkaa sadaffaa irratti mana juusii filatte. Galtee tokkoffaa irratti yaada burqisiifte lammaffaa irratti yaada hedduu keessaa yaada hedduu biizinasa hedduu eegalii siin jedhame keessaa lammaffaa irratti yaada tokko filatte yaada kan filatte lammaffaa irratti aayidaa iskiriiningii yaada kan filatte yaada mana juusii eegalii manni juusii magaalaa tana keessa hin jiru sirriitti irraa milkootaa maamilli namni hedduu fedhaa kajaa'amu sii dhufe mana juusii kun sadaffaa maal goota yaada mana juusii jedhamu sii dhufe kun yaada kana guddista mana juusii akka eegaltu akkama guddista koonsepti diivilooppimenti tokko jechuun yaada san guddisuu inni teesting ammallee yaada san teestii godhee ilaaluu akkamiin ilaalta hoota akkatti waliin gaddeemee ilaalla koonsepti teesting goonu yaada mana juusii sii dhufe kana yaada hedduu keessaa kanatti mana juusii filattee mana juusii hojjechuu dalaguudhaaf deemtu yookaan hojjechuudhaaf deemtu kan sii dhufe kun yaada kana laaluu akkamiin ilaalta course for testing waliin haallu akkatti ilaalamu san for testing product oomisha mana juusii san laaluu akkamiin ilaalan concept with appropriate group of target maamila silaa mana juusii hogguun hojjedhee mana juusii hogguun banee kan silaa juusii dhiyeessitu san ilaalcha keessa galchitee maamila san karaa keetii yaamuu akka maamila keessan karaa keetii dhufu gochuu akkam goote consumers or consumer jechuun namootaan mana juusii kana sirraa fayyadaman yookaan dhufanii juusii kana sirraa bitatan isaan kana ilaalcha keessa galchitee laaluu yookaan customer maamila kee akkam gootee laalta ni afeerta yookiin karaa miidiyaatiin beeksista yookiin kan yaadatti dhiyeessita maamila kee yookaan nama silaa namootaan oomisha yookaan mana juusii kee kana sirraa fayyadamu maaliif laalta akkanatti bar mana juusii eegaluu deema jettee wanni itti himtuun maali zan geeting argachuuf maal consumer reaction deebisaa maamila keessan sii kannu maamila kee mana juusii yoo eegalte an akka fayyattu silaa mana juusii eegalte sirraa hin dhugaa sirraa hin juusii sirraa hin bitadhaa nama hedduu silaa juusii fedhaa siin ja'a kanaafuu ati wanni asitti yaada kanatti dhiyeessuun maali geeting isa consumer reaction deebisaa maamila keetii san argachuudhaaf jechuudha at this stage sadarkaa kanarratti sadarkaa maamilli keenya kun mana juusii kana ni fedhaayii jettee yaadaan waan san yaadaan dhiyeessuun kun the concept yaadni mana juusii eegaluu kun yaadni kun laal concept jechuun yaadni kun can be in words jechaan ta'uu danda'a or picture description yookaan picture jechuun footoodhaan description ibsa waa'ee mana juusii dhaabuu deemtan footoo kaafteeti taappellaa guddaa gootee sigaltee akka qaama fakkeenyaaf akka taappellaa yuunivarsiitii dura akkasiisan taappellaa guddaa namni argu bakka silaa mana juusiitti banachuu deemtu sanii taappellaa kaaftee jechaan mana juusii akkanaatiin eegaluu deema jettee taappellaa san maxxansita. Galtee taappellaa san footoo kaaftee taappellaa biizinasii eegaluu deemtu san akkasiin maxxansita. Eessarratti koonsepti teestingii irratti kabiraa kun osuma ilatti product concept waan oomishuu deemtu san haa yaada waan oomishuu deemtanii provide detail gadi fageenyaan ibsita. Galtee version of new product idea yaada haaraa mana juusii eegaluu deemtu kana waliigalan ni ibsita.
consumer maamila consumer jechuun fayyadamaan waan ati oomishuu deemtu mana juusii sanii evaluate ideas in concept test evaluate ideas yaada kan ni gamaggama yaada kan in concept testing kanati concept testing irra yookaan mana juusii kadhaabuu deemtu san footoo kaaftee mana juusii eegaluu deemaa jettee footoo kaaftee kanati magaalaa keessa maxxansitee yookaan bakka itti waa dalaguu deemtu maxxansitee kana laaleeti gamaggamee wanni kun ni ta'amuun ta'u deebisaa sii kannaa. Kanaafuu concept development and testing jechuun sadarkaa yaada keessan guddiftee akka namni waan sanni fedhamoo hin fedhu sadarkaa yaadni keessan maamila biroo itti gahuu danda'u. Akkamitti itti gahuu danda'a? Footoon kaafta waan oomishuu deemtu san yookaan hojjechaan barreessita. Maaliif maamilli kiyya kun waan hojjechuu deemu kana ni fedhamoo hin fedhu deebisa harkachuudhaaf yoo fedhan sadarkaa maaliif dabarra? Fakkeenyaaf mana juusii oomishuu deemaa jennu mana juusii ati dalaguudhaaf deemtu kana maamilli kee fedhe. Kanaafuu ati sadarkaa itti aanu maal godhuu qabda? Itti haa deemnu. Sadarkaa itti aanutti kan olaan afraffaa maal jedhaa? Market strategy development. Amma gaa maamilli kee fedhee miree sadaffaa irratti mana juusii kee tarsiimoo gabayaa keessatti manni juusii kee kun ittiin guddachuu danda'u baafatta. Tarsiimoo baafatta. Strategy statement describe. Himni tarsiimoo ati gabayaa keessa baafattu kun maal fa'a qaba? Target market. Gabayaa ilaalcha keessa galchiteeti tarsiimoo baafatta. Akkamittiin magaalaa tana keessatti deemuu danda'a jettee. Product positioning ammallee eessattiin oomishuu qabaa mana juusii kana eessattiin dhaabuu qabaa bakka magaalaa tana keessatti uummanni akka mana juusii fedhu isteeppii sadaffaa irratti agarte sadaffaa irratti afuraffaa irratti maal goota? Product positioning bootaa bareedduu bakka silaa maamila keessan sirriitti sirraa argachuu danda'u. Bakka maamila keessa namni hedduun jiru bakka san filachuu qabda. Ende sales bakka kaasalaatti gurgurtu san ende share gurguruu bichaa miti bakka namni sirraa fudhatee share jechuun juusii kana dhufanii sirraa dhuganii namni hedduun dhufee akka sirraatti dhugu jechuudha. Share jechuun sheeriin akkas jechuudha. Namni juusiin keessan nama hedduudhaaf share ta'u jechuudha. Nama hedduu bira gahuu. Achi boodoo tarsiimoo market strategy development maaltu jira? Profit goals eegaa oomishni keessan manni juusii keessan maamilli akka fedhu agartee itti gurgurtee bakka bareedduu bakka bakka gisee hundi maamilli kee dhufuu danda'u san harkatee booda achi booda waa'ee maalii yaadda? Profit goal akkamittiin bu'aa argachuu danda'a? Dhugaadha maamilli kee oomisha mana juusii ati banatte kanaaf bakka ni qabaa. Sirraa ni bita mana juusii namni ni fedha. Kanaafuu ati ganaa waa'ee maalii yaadda? Waa'ee bu'aa mana juusii argachuu. For the first few years bakka amata tokkoffaa yookaan amata jalqabaa mana juusii eegalte kanaaf imaammata waan hanqa kana baaftaaf jechuudha. Yaaltee imaammata bu'aadhaa akkamittiin juusiin kiyya kun maamila kiyya bira gahaa akkamittiin gurguraa akkamittiin magaalaa tana keessatti deemuu danda'a. Kun maal jala jira? Market strategy development jala jira jechuudha. Ammallee tarsiimoo nuti baafachuu qabdu maali? As keessatti tarsiimoo magaalaa product oomisha keessan tarsiimoo oomishni kiyya kun amata tokkoffaa irratti akkam ta'uu qaba? Sigaltee juusii ogguun maamila kiyyaaf dhiyeessu hangamta kaan dhiyeessa? Sigaltee hangamta kaan dhiyeessaa? Bareechitiin dhiyeessamu tolcheetiin dhiyeessamu kana sigaltee price gatii juusii keetii price ogguun dhuga maaliif asii fidee tarsiimoo nuti amata tokkoffaa mana juusii banattee eegaltu gatiin isaa maal ta'uu qaba? Gatiin ati mana juusii sanii
gabbuu haa ta'u qaba. Tarsiimoo baachuu qabda jechuudha. Magaalaa sana keessatti deemuudha. Akka namni maamila kee gara kee deebi'uuf distribution akkaataan itti maas itti juusii kana maamila kee biraan gahuu dandeessu yaaduu qabda. Amata tokkoffaa mana fa'aa erguu fi nama waan sirraa fedhu akka kana maamila kan sirris fedhu jechuudha. Mana fa'aa erguu fi distribution yoo jennu akkaataa itti mana juusii banattee juusii keessan maamila kee biraa itti gahuu dandeessu. Tarsiimoo kee keessa jiraachuu qaba. Kabiraawoo market budget baajata gabayaa teessaniif baafachuu qabda. For the first year amata tokkoffaa mana juusii galte kanaaf aniin kun amata kana akkamittiin baajata kana baafadhaa? Amata kanaaf kana fayyadamuu qabaa jettee baasii amata tokkoffaa oomisha mana juusii kanaaf baasuu qabda. Si galtee long run sales ammallee waa'ee yeroo dheeraa magaalaa tana keessatti oomisha kee yookaan mana juusii kana hojjechuu karoora kee keessa jiraachuu qaba. Profit goal ammallee kun kan maree fannisanii bu'aa argachuuf kanatti gootu jechuudha. Indisa marketing mix strategy tarsiimoo gabayaa wal keessa nayxee waliin laayixee oomisha keessan maamila kee biraa gahuu maal jennaani wannan kun marketing strategy development tarsiimoo namni tokko biizinasa haaree eegalee magaalaa keessatti inni itti deemuu qabu maal jennaan waan hanqa kanaa jechuudha. Waa'ee maaliitti wal qabatamoo inni kun waa'ee biizinasa tokko magaalaa wajjin akkamitti akka deemuu qabu magaalaa keessa seenedha. Magaalaa keessa seenee jechuudha. Kan nama dhibu jechuudha waa'een isaadha. Isteejii afuraffaa finnee jechuudha. Kan biraa marketing strategy nola marketing strategy plan karoorri tarsiimoon karoora magaalaa keessatti manni kumaree fannagama fakkeenya kan nyaarraan tanaa mana juusii kanaan dhuma. Mana juusii kana banattee tarsiimoon ati magaalaa keessatti an akkamittiin deemuu qabaa kateettu waan hanqa kaniif keessa qabaachuu qabu. Galtee waan hanqa kuni maaliif jiru qabata? Market size gabayaan hamma gabayaa beekuu qabda. Hamma fakkeenyaaf juusiin ta'e guyyaatti hanga isiin gurguramtu hanga maamila keessarraa bitu beekuu qabda. Market size jechuun mana juusii galtee mana juusii kana hanga maamila kee guyyaa sirraa bitu beekuu qabda. Structure akkaataa itti maas juusiin kee kun caaseeffamni juusiin kee kun manni juusii kee kun itti deemuu qabu beekuu qabda. Beehivar amala magaalaa beekuu qabda. Amala magaalaan hojii akka gadi hojii akka oli. Kan biraa ammas tarsiimoo market strategy keessa plan the price karoora wanta gatiidha. Akkamittiin juusa kiyya kana gurguraa karoora gatiidhaa baafachuu qabda. Distribution strategy ammas tarsiimoo akkaataa itti juusa kee kana maamila kee biraan gahuu dandeessu. Tarsiimoo raabsuu jechuudha. Inda marketing budget ammallee bajeta magaalaa teessisan beekuu qabda. Amata tokkoffaa saniif. Amata tokkoffaa mana juusii eegalte kanaaf akkamittiin baajata kiyyaan akkamittiin baafadhaa kana beekuu qabda. Sadaffaan long run sales yeroo dheeraaf akkamitti gurgurtaa kiyyaa kana akkamittiin hojii deemuu qaba. Akkamitti yeroo dheeraa mana juusii kiyyaa kana maamila kiyyaa hojii kana wajjin yookaan maamila kiyyaaf gurguree wajjin deemuu danda'a. Profit goal eega keessatti booda ammallee akkamittiin bu'aa argachuu danda'a. Marketing mix strategy tarsiimoo gabayaa wal keessa naquudha. Marketing mix is a set of tactical marketing. Hungaa waan amma reefu jenne san hunda bakka takka walitti fiduu jechuudha. Marketing mix jechuun akkuma maqaan isaatu himutti gabayaa bakka takka naqu wal keessa. Akkasuma jechuun set of tactical marketing tooftaa jedhaan tooftaa tactical jechuun tooftaa marketing tools tooftaa gabayaati jechuun tooftaa gabayaa keetii akkam gootu tooftaa oomisha keetii oomisha kee akkamitti akka gurguruu qabdu price gatii akkamtu si baasaa
place bootatamtu promotion oomisha keessan ammallee beeksisuu qabda akka namni hedduu magaalaa keessa si beekaa sirraa bituuf that the firm blends to produce the response it want in the target market warshichi waan kana oomisha kana oomishu gara waan silaa magaalaan feetuu sanitti jallatee yookaan karaa sanitti deebisaa waan magaalaan feetu saniif deebisuu qaba. Bakka magaalaan feetu gatii magaalaan feetu oomisha magaalaan feetu dhiyeessitee jechuudha. Kana steppiin afuraffaan stage 5 steppiin shanaffaa business analyze waan gaamma oli jenna kana hunda erga gootee kan hunda gooteemi amma gara maal waa'ee maalii yaaddama biizinasa keessan gamagamta. Biizinasa keessan akkami gamagamuutu maachuu aniin kun maamila kiyya kun akkami biizinasa kiyya kana ni fedhaa sigaltee biizinasa kiyya kun haa manni juusii ani eegale kun namni hawwata galtee kana waa'ee kanaa yaaduu jechuudha. Kana bichaa miti evaluate the proposal of business sales business attractives evaluate gamagamoo jechuudha. Proposals proposala yookaan proposala jechuun galmee waa'ee ati biizinasa eegaluu irratti qopheessite jechuudha. Proposal jechuun waraqaa waa'ee ati biizinasa eegaluu irra qopheeffattee maal jennaan proposal jennaan. Proposala keessan gamagamuu galtee business attractive jechuun akka namni business keessan fedhu waaw akkaataa business keessan itti nama hawwatu laaluu management needs to prepare sales amma kaa hooggansi business kanaa meeshaa keessan gurguruudhaaf yaaluu yookaan gurgurtaa isaa costs wacii isaa gamagamuu profit projection ammallee bu'aa business keessan laaluu maaliif kan laalta to determine murteessuudhaaf whether tarii they satisfy the company objective or not kaayyoo biizinasni kun dhaabbateef haalli amma deemu jiru kun milkeessaa jiramoo milkeessuu they satisfy jechuun itti irraa mirqaanuu yookaan itti gammaduu kaampaanii objective kaayyoo kaampaanii kanaa dhaabbateef haalli inni itti waa gurguruu jiru kun ni ta'a. Waciin amma inni itti baasaa jiru kun kaayyoo kaampaanii kanaatiif ni ta'a. Bu'aa kaampaaniin kun barbaaduuf ni oola jettee gamagamuu jechuudha. Kan biraa diddiimaa lamaan kun sirriitti fatanaa dhufuu danda'a jedhu ilaala. Estimated total sales honola ammas biizinasa gamagamuu hoggannu estimated tilmaamudha jedha total sales gurgura waliigalaa galtee manni juusii kun guyyatti juusii hangamta akka gurguraa jettee yeroonii fi gamagamtuu estimated total sales jennaan galtee management jedha needs to estimate jedha hoogganaan mana juusii kanaa galtee mana juusii kanaa needs to ni qaba jee to estimate tilmaamu qaba whether sales gurgurtaan meeshaan mana juusii kana keessa gurguramu will be high enough gahaadha sirriitti will be high enough jechuun qajeeloo gahaadha to maaliif to yield satisfactory profit to yield jechuun firii fiduudhaaf satisfactory profit bu'aa nama gammachiisu fiduudhaaf gurgurtaa waliigalaa kun gahaadha jettee gamaggamuu jechuudha. Kanaafuu gaafumatti estimated total sales jechuun gurgura waliigalaa gamaggamuu kaampaaniin kun guyyatti hangamta oomishaa hangamta akka magaalaaf dhiyeessaa magaalaaf gurguraa jettee yeroo ni filaaltu estimated total sales jennaan. Estimating cost and profit ammas qabiraa wacii fi bu'aa gamagamuu wacii bu'aa yoo adda baastee hin beekne ati kasaaraaf deemte jechuudha. After sales forecast
erga oomisha keessan magaalaaf dhiyeessite yookaan gurgurtaa waa gurgurtu erga raagdi yookaan tilmaamte jedha. Foorkaast jechuun tilmaama jechuudha. Seelsiin waan meeshaa gurgurtu erga tilmaamte manaajimentii hooggansi biizinasa kanaa should estimate tilmaamuu qabaa jedha. Maal tilmaama? Isa expect cost wacii silaa hanga irraa eegamu. Biizinasni kun wacii hangana oguu baase bu'aan hangana ni argamaa. Waciin kanuma silaa irraa eegamu sun ta'uu qaba. Expected cost jechuun fakkeenyaaf wacii eegamtu jechuun akkuma gaarii hafannee manni juusii kun guyyatti wacii qarshii 50,000 baasuu qabaa jedhamee yoo yaadame hooggansa mana juusii kanaan hangasummaan ba'uu qaba. Yoo sanii ol ba'e kasaaraa jechuudha. Enda profit bu'aan meeqa ta'uu qaba jedha. Bu'aan 200,000 ta'uu qaba at various level sadarkaa garaagaraa irratti of sales volume hamma silaa juusiin itti gurguramtu irratti bu'aan hangana ta'uu qaba. Waciin hangana ta'uu qaba. Guyyaa juusiin hedduu gurguramte laala levels of sales volume jechuun sadarkaa wanni itti oomishti san irra gurguramte irratti bu'aa fi wacii addaan baastee tilmaamuu jechuudha. Waan hanga kana yeroo inni fi gamaggamnu maal jennee beekna business analysis jennaan. Kanaafuu wanni kun maal jedhama gaafumatti simplest is break even analysis bakka gaafumatti kun maal gamaggama jechuudha. Break even analysis jedhama. Break even analysis jechuun maal jechuudha? Kaampaaniin tokko yeroo inni kasaaraas hin qabne bu'aas hin qabne. When there is no profit and there is no cost. Yeroo kaampaaniin san bu'aa illee hin qabu kasaaraas hin qabu. Yaaltee maal jennaan guutaan break even analysis jennaan. Kana irraan tana paartii lammaffaa interpreneurshipii hojjechaa turre kana fakkaata. Kanaafuu namoonni viidiyoo kana ilaaltan hanga ammaatti akka waan guddaa irraa hubatan jeen abdii qaba. Kanaafuu namoonni miidiyaa yuutuuba caffee akaadaamiitiif haaraa taatan sabiskiraayib sheer godhaa mallattoo bilbilaa san tuqaa viidiyoon amma booda hojjennus akka isin bira geessuuf. Kanaafuu interpreneurshipii chapter 4 paartii 2 kan irraan tana daleen kana fakkaata. Kanaafuu namoonni hangamaan nu daawwattan hedduu galatoomaa. Hanga paartii sadaffaa maal jedha? Paartii sadaffaadhaan hanga walitti deebinutti nagayatti jechuudha.